warra guduruutti naqanii guduruudhaan gartee ifi ajajatti kennanii riidiyoo mataa isaanii qawwee mataa isaaniitti kennanii ummata irratti tarkaanfii fudhachiisanii akka gartee maqaan isaanii maali farra riphee lolaa jedhanii ijaaranii jirti. Akkuma riphee lolaa kana alaabaan isiin qabdu alaabaa ABO guduruu qabdi. Sigale tarkaanfii ummata irra fudhatti. Tanumammaa wanta gujii keessatti haadha ji'a 9 taboruun daamu arraan daa jettu ajjeefte. Ummata gara jabeeyyii sigale ajjeefte. Takkasiisan leenjisanii mukatti galchaniiti. Gaafa diraamaa dalaguun barbaachifte woboo galee janiiti. Abbootii gadaa tana durgoorra hiranii simadhaa jedhamu maal akka simatan hin beekan. Baa simadhaa malee ajajni Khaadiree sheeyxaantichi harree Oromiyaarra kaate tana gad erga harreen gartee nyagoolee naannoo fi godinarra kaayyatti tana gad dabarsiti. Nyagooleen tun ganda keessa horiiteeti. Abbootii gadaa kanaaf durgoo katabdee walii qabdee harka tumsiifti. Footoo gac godhanii communication isaanii gallakkisa. Sigale faarsee bulaa fi sakkaree iyyaan way woboon galte tokko tokkoon galaa jirti. 50 galaa jirti. 5 bulchiti. Sigale woboon galte takkallee hin jirtu. Sigale woboon silaa galuun faayidaa qabaatte gaafa gullichi dheengee galesan nageenyi bu'a. Hoogganaa guddaa karaa Booranaati. Itti aansuudhaan gaafa sanyii waraana hangas ga'uusan buqqaasee waraana biyyitti kennisan buqqaasee galesanii nageenyi bu'aa jechuudha. Eegasuma booda nageenyi boora'uu gartee itti fufee jechuudha. Maaliif gaafiin uummanni qabu gaafiin woboon qabdu takka deebiin arganne jechuudha. Gaafiin uummanni Oromoo qabullee takka deebiin arganne jechuudha. Sirna gartee beekaa lagatu. Sirna hoolaa fi horii doofaa fi gartee faarsee bulaa simatu sirna qaallicha kanaa malee garree sirna qaallicha kanaa malee uummanni keenya tana hunda beekee dammaqee xiqqaa guddaan osoo hin jenne musliimaa kiristaana waaqeffata osoo hin jenne naannoof gandaan osoo waliin qoonne hidhatee sirna kana dura dhaabbatee firraa buqqisuu yeroon isaa ammaa. Sirni kun ni buqqaa ni buqqaa. Abiyyi maas irra duuluun sin barbaachisu. Abiyyi ifiifuu buqqaasaa jira. Hayyoonni keenya numa jaaramu siyaasaa isaanii tolfachuu, woboon hidhannoo isaa jabeeffachuu, makalaakiyaa itti dhufuuf taa'u simachuu, qopheessuu sigale. Kana malee PP irra qabsaa'uun yeroo itti gubuun hin barbaachisu. Yoo jaaramtee jabaattee argamtee PP'n ifiinuu du'aa jirti. Bakka san qophaa'uudhaaf bakka san gartee namuma Finfinnee dura dhaqeetu abbaa biyyaati. Akkamittiin dhab godhee gartee osoo bineensi kun dhufee ilkeen hin heddummaanne akkamittiin bakka san to'adha jettee yaaduu qofa malee. Sigale Abiyyi irrattiin duulee Abiyyi maal godhee enerjii tiyya fixa jettillee yaaduu sirrii jiru. Kun irra duulaa jira. Namicha ummata buqqisaa jiru. Namicha ummata hiyyoomsaa jiru. Namicha diinagdee biyyattii guyya guyyarraan lafa laamsheessaa jiru. Namicha siyaasaan isaa laamshawaa sigale. Sangubbarraan kartee kana man dhageenyu jechoonni gartee faarsee bulaa fi sakkaree iyyaan asirratti darbatan hundi ka gartee sabaa sablammii jinni itti godhu jiru. Paartii fi ifdiigu jirtu ati maal gootaay jaaramteetuma qophooytee aangoo fudhachuu eeguu malee maal gootaay yeroo guddaa. Maal gootaay yeroo guddaa. Sigale woboon if qopheessuu qaba. Hayyoonni keenyalleen amsarraa maayyii hayyoonni keenyalleen tokkummaa keenya agarsiifne ijaaramne hujiidhaan gaafa agarsiifne warri har'a dhagaasi darbu kun hundi dhagaasi hojii darbaa. Takkittiin nurraa hafte immoo hujiidhaan agarsiisu. Lafarra agarsiisu. Qilleensarra tokkummaa keenya agarsiifu. Waliin dhufuu danda'uu keenya agarsiifu. Waliin hojjechuu danda'uu keenya agarsiifu. Rakkoon teenya takka ta'uu sabaa sablammii hubachiif. Kanuu hafee fuulduratti hujiidhaa jechuudha. Tana
amma naa fi ati kan godhuu qabnu gandaan wal qooduu osoo hin taane hayyoonni keenya akkamitti tokkummaa isaa tana hojii jijjiira akkamitti hojii nu garsiisa jennee anaa fi ati halkanii guyyaa hayyoota kana jala taa'u qirqitu qabna itti jiran diploomaasii dalagu jiran halkanii guyyaa hirriibatti jiran jaalatteeti sheekha wanti abbaddaa jirabbi sigale halkanii guyyaa akkatti itti qirqitu jira jechuudha kana isin gartee nu jalaa wanna jechuu osoo hin ta'in sinqii guutu hamilee guutu sigale kanaan hayyoota keenya cinaa duuba dhaabbachuun anaa fi sirra jirti jechuudha anaa fi sirra jirti sigale amma kan isinirraa barbaannu isteeppiidhaan hoomworkiitti kennu qabna step by steppiidhaan hojiitti kennu qabna ayyaarraa jirtanii boroo isi jirtan iftaanoo isi jirtan sigale waboodhaanoo tarkaanfiidhatti fudhachuu jirtu fannoo oli moo fannoo gadi TPLF gadi moo TPLF oli gamaagamuu qabnaa jechuudha akkanuma wal faarsuun harka walii dha'uun hin ta'u hojiidhaan maaliif joollee teenya nu dhageeffatan hayyoota keenya beektota keenya sigale komiin teenya isaan biratti bakka qabdi yaanni keenya isaan bira bakka qaba akka sheeyxaantichi nama tuffatu kana nama tuffatan si dhageeffatan yaadaati asirraa haasooytu ni fudhatan hojii jijjiiran kammoo yeroo bulfachuu fedhan ni bulfatanii jechuudha soo saniifuu osoon kana qabnuu bineensa maal goonaa oromiyaarra keenya bineensa gandaan nama qoodu amantiin nama qoodu maaliin nama qoodu sigale saayiziin nama qoodu kana wajji mataaf dhukkubsata ilma abaluuti ilma maarreeti ilma oromooti miti oromuma sanuu haa ta'u kanuma ilmaan dila kana dhale sanuu haa ta'u abii ilma oromooti miti oromuma mataasaa sanuu haa ta'u oromticha sanuu haa ta'u oromoof hin ta'u namni daangaa keessiin kabachiif namni nageenya siin buuf namni tokkummaa gartee ati dheengadda itti laffaatee fidde si harkaa diiguu deemu aangoo isaatii jecha yoo lubbuu qabaa boruu du'e namichi kun bakka san nama biroo qabata beeka gaafa san akkam taata haaraa akkaatee qabsoo ita arra hanga inni heera mancaasu hanga inni heera jijjiiru hanga inni Itoophiyummaa dursan leellisee sitti as deebisu kana ilma kiyyaatti dhiisaa jetteetti dhiifte gaafa inni chirraa fintirik jee heera inni arra baase kana kadhufullee nu jirra oolcha amma saareetti wanta seenta yoo isa kana dura dhaabbachuu baatte gaafas maa biyyi duran dhaabbatini ammana dura dhaabbattaa yoo siin jee deebii maal qabda sigale saniifuu ummanni keenya hayyoota keenya hamma dalaga jiru kan maalirra jirta isa geessan gamaagamuu qabdanii walgahiin teessan tasabaa sablammiitii wajji amma torbaan muraasa booda sabaa sablammii wajji walgahii guddoo godhamuu deemaa jiru walgahiin sun maalirratti ajandaan isii maali jettanii if dura xiinxaltanii hayyoota keessanii wajji dubbattanii wal gamaagamaa deemu malee qabsoo abaluma kennanne abaluun nu beekaa ay maarree nu beekaa jennee kanaa booda qabsoo teenya gartee nam tokko kennine takka paartii takka kennine mana galuun hin jiru jechuudha mana galuun hin jiru jechuudha kun dirqama xiyyaa fi xeeti kun dirqama xiyyaa fi xeeti hayyoonninis dirqama isaanii beekanii amma kan irraa barbaadnu dheengadda tokko nuu ta'a jechuun turre jechuudha wal nuu jaaladha wal jala nuu yaa wal nuu dhageeffadha wajjin nuu hojjedhaa jechaanii turre jechuudha amma wal nuu dhageeffattan wajjin nuu yaatan tokko nuu taatan tokkummaa san lafarra gabbuuftanii hojiitti akka nuu jijjiirtan jennee dhiibbaa godhu qabna dhiibbaa godhu qabna qabsoon dhuman qabne qabsoo kashlabbee qofa qabsoon teenya karaa xumuratti ararra burura iftaan afaaniin osoo hin taane hojiidhaan gochaan harka adeemu qabna injifanne maal taane miti qishoo taane no hojiidhaan harka adeemu qabna ummanni nurratti abdachuu qaba
hujii teenya san arkee waan nuti dubbannu san ta hujii jijjiiramte arkee amma namni maaliif sheekka abbuta amana waaninan baatii duro barreeyse arratti dhuftaa jechuudha. Hujii sana amanaa jechuudha. Itti dhufeenna amanu jira jechuudha. Isinis waan arrarra walii galtan waan irra wal taatan boru hujii jijjiirraan kaarra isinitti kana xaati juukun boru gartee harreeteeti gubbabbaatee deemtaa jechuudha. Yoo hujiin hin jiraanne asumaayii gartee hayyoota keenyaan akkana jettanii maarree keenyaan akkana jettanii jennee nuti isa mataan nu bakka kaa'e jechuudha. Shayxaantichinis hogii paarlamaan isaa dhufe tanneen qilleensumarra jirti lafarra hin jirtu maarrarra hin jirtu jeetuma asii gartee nutti ashoofaa jechuudha. Nutti ashoofaa jechuudha. San hunda jalaanu kan nu baaftaniin maali? Hujiidhaanii jechuudha. Hujiidhaanii jechuudha. Hujiin sun garuu arkamuu firiin isii daftee hatattamaan tokkummaan kun arkamaa deemu tarkaanfiin biyya keessa jalqabamuu qabdii jechuudha. Jalqabamuu qabdii jechuudha. Saniifuu sirni kun sirna kabajaas beekuu miti, sirna marii beekuu miti, sirna ilaaf ilaameen buluu miti. Sirna kana eega kanatti hubanne sirna humna qofa beeku. Humna san isin caala, isin kan ummanni jaalatu, kan ummanni deeggaru, kan ummanni maqaa isaaniitiin dhaadatu caala rabbii gaditti biyya san keessaa namni akka keessan humna qabu hin jiru jechuudha. Ummata humna jechuun ummata harkaa qabdanii jechuudha. Ummata san gartee tokkummaa isaanii jabeessitanii wanta wal waallee fi waan gartee faarsee bulaa fi waan gartee qaallicha kana jala deemee qabeenya xiqqoo gurgurachuu barbaada ta ummata keenya tokkummaa isii rooraaftu tana sigale hujiidhaan dura dhaabbattanii arkisiisuun dirqama keessaniin ja'a nagaan naa jiraadha. Kanaa booda waa'ee gandummaatii fi doofummaa dhagoo hin dandeenyu dura dhaabbanna tokkummaani kun sheekka abbutaatii tanuma sheer walii godha nagatti.